hawaasni man kun akkana jira salaam salfi baane arrafno jooleen rahilan joolee tanya nu gadisani jooleen rahilan joolee tanya amma nu gudani fan kanafu galatoma hora bula tini jecha injibanno galmeesine inshallah rabbi hoji injibanno galmeesine inshallah kuno taqmi nu bide taqmi tana kuno ummatana nu bide ummatana nu bide ummata kana nu bide kuno salman nu bide kanafu akkana jiran finja hawaasni man akkana jiruno yeen yela bane ganaman karana cufani akkana jirra addunyaan warka oromo nu dirma da bakirtani nu dirma da oromo akkana jirra kuno makina lamma waqti jolle bide ko temman tanono nagay ninjiru gai aadumuwan teef nagaa walgaafanna nagaa walgaafachuun murteessaadha garuu nuti nagaan qabnu ilmaan oromoodha addunyaa kanarra jirtan maaliif sagalee nuun taane an oromoorraa eekaniin gaafii qabu maaliif ummanni oromoodha iddoo jirru hundatti yoo sagalee waliif ta'uu baanne furmaanni ilmaan oromootiif hin dhufuu jechuudha maali nuti guyyaa 20 keenya ammaan tana erga mooraa UN dura baanee waraqaa takka malee waa takka jawaaba tokko osoo nuuf hin deebisin as dura taa'u jiru jechuudha dhiirateenyaa fi dhalaan keenya ilmaan daa'ima guurratanii as jalatti namni onkoodhaanis dhumaa jira sangubbaadhaan beelaa fi dheebuu akka dandamachiifnetti wal dandamachiisnee osoo wal keessummeessaadhaa jirru rasaasa nurra banuudhaan ummata keenya uleedhaan akka maletti miidhaadhaa jiran jechuudha namni keenya yeroo takka waccanii yeroo takka callisuun maal kun maaliif ta'a Abdusalaam Suutee qofaatti addunyaa kanarra jira oromoon isa qofaan sagalee nuu ta'u jira waa'ee yaman kana namni lafaa kaasaa jiru hin jiru akkuma mootummaan Itoophiyaadha umarri yaman jiru baqataa yaman jiru hundinuu abaa'oodha shaneedha jee nu jibbaa jirutti oromoon addunyaarra jirtus nu jibbitammoo maali kun an kana ka gaafinatte guyyaa lama ni waccan guyyaa kan ni calliftan jechuudha guyyaa lama ni waccan sheer wal jalaa gootan namni jumlaadhaan akka gaafa lola calii calanqootti ibiddaan gubatee asitti lafeen ilma namaa shawaalaa yookaan waan karaadhaan tolchaniin fuudhame jechuudha awwaalame nama 900 oli kanurraa dhume namni kun isinii kuuku namni oromoo taatan maaliif cal jettan sooshaal miidiyaa kanarratti namni hojjetu miidiyaan yeroo hunda gargaaraa nuun jettanii maallaqa keenyatti qisaasaadhaa turre eessa jira har'a sagalee nuuf hin taane yoom sagalee nuuf ta'uu danda'a jechuudha takkaa ilmaan oromoodhaa yaman keessatti beelaa fi dheebuu saaruqa lola adda addaa wajjin keessummeessaadhaa takkaa uummata oromoo biraa gargaarsaan hin hafne jechuudha garteemi yeroo hunda gargaarsa hoggaatan gama keenya horiiwwan ijoollee biyya arabaa jirtutti horiiwwan waan beekame kun miidiyaa ni gargaara namoota keenya kan dhukkubsate addunyaa kanarratti rakkoon qunnamte hundaa'u ni gargaara nuti maaliif sagaleen teenya dhagahamuu dhabde maaliif sheer gootanii waan hundaa'u wal biraan hin geenye maaliif sheer gootanii uummata keenya bira hin dhaabbanne oromoon addunyaarra jirtan dhiibbaa bakka jirtu hundatti koomunitiin garaagaraa tan addunyaa kanarra jirtan ameerikaa awustiraaliyaa awurooppaa addunyaa hundarra jirtan biyya mirgi ilmi namaa itti eegamu keessa jirtan jechuudha maaliif dhiibbaa itti nuufi irratti nuuf hin goone obboleeyyan kiyya yoo jiraanne bu'aa waliif hin dhabnu yoo jiraate ilmi namaa bu'aa namaaf hin dhabu jechuudha kanaaf dhumuun eega dhumuu taate nuti walirraa hin hafnu asitti ni dhumna ganama kana qofa lubbuu namoota hedduutu qisaasame jechuudha asitti dhalaan dubartiin teenya asitti hin hafne dubartiin miidhamaa jirti uummanni oromoo addunyaa kanarra jirtan yoo dhiiga lammummaadhaa akka qabaannu taate as keessattis namaatu oromummaatu uummata wajjin nu miidhaadhaa jira dhiifama wajjin sheer nu godha addunyaa kanarratti garteemi nu bira dhaabbadhaa nu gargaara waa hundaanuu jechuudha kanaafuu Abdusalaam Suutee qofti oromoon taane oromoon addunyaa kanarra jirtan akkuma Abdusalaam Suuteedhaan nu bira dhaabbadhaa sagalee nuuf ta'a isiniin jenna miidiyaa yeroo mara gargaaraadhaa turre kun yoo har'a sagalee nuuf hin taane gaafni inni nu fayyadu hin jiru. Hayyeegaa uummanni keenya addunyaarra jirtan miidiyaaleen oromoodhaa akkuma jirtanitti iddoo jirtan hundaan shoora danda'amu nuuf taphadhaa isiniin jenna oromoonni yaman waa baay'ee keessummeessaadhaa jira rakkoo hedduu keessummeessu jira ummanni keenya nu bira dhaabbadhaa isiniin jenna akkuma ummata walloosan nulleen biyya teenya osoo jiraannee falmannee keessummeessaadhaati nama keenya kadhumuufillee sagalee ta'aa jirra maaliif
guyyaa lama namaaf dubbachuu sanboota namni kun haadhumu jechuun ni irraanfattanii Oromoo teenya rabbi sodaadhaa nun irraanfatinaa iddoo jirru tanatti waa hedduu keessummeessaa jirra beelaa fi dheebuu keessummeessaa jirra rasaasa keessummeessaa jirra namni mana hidhaa keessa jiru boombii keessummeessee ture du'an isaan awwaala isaanii hin argine jechuun nama 42 isin hin jaanii nama 94 kadhume ammoo namni awwaalan guyyaa san mustashfaa keessaa kafuudhanii awwaalan warra mustashfaa dhume suni nama 42 isin hin jaan koomunitii biyya kanaatti wajjin wal waqqaan jechuun yookaan wal farraman nuti namni sun hundi nama tokko lama miti nama 94 sunillee kadhume jechuun sandura ammoo nama 460 battalumatti kan dhume awwaalame jechuun isaan bakka buusan hin agarre jechuun dhiifama nu godhaadha ummanni keenya addunyaa kanarra jirtan sheer nu godhaa sagaleen ilmaan oromoodhaa hanga rakkoo san keessaa bahanitti addaan dhaabbachuun qabdu sheer godhaa nu bira dhaabbadhaa koomunitiin addunyaa kanarra jirtu irra nu dalagaa assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu. maaliif bakka taayaman kana bira hin dhaabbanne maaliif nu bira hin dhaabbanne maaltu argame akkuma guyyaa dura ilmaan oromoo jawaazota keessa gubatanitti bakkuma sanitti osoo taa'u jiru akkasumatti immas osoo kan kutee of furmaata hin argatin diiniin ilmaan oromoo dhangalee osoo awwaalcha hin argatin saffalmanne inni osoo tatteenyu warreen lubbuun jiranis sanirratti dhaamuudhaaf ulee fi rasaasaan akkasuma itti waan jiru jecha maaliif bakka taayaman jiru biyya miskiina keessa waan jiru gubachuu qaba kan biyya qofa keessa haasa'uun maali kan biyya jiru oromoodha kunis oromoodha kan biyya jiru biyya sarra wareegamu kan biyya namaa keessa jiru duus awwaalcha hin qabu eenyuun akka hojjeefame osoo hin beeku maalirra nu tuffattan nuti biyya miskiina keessa waan jirru oromummaan keenya gaxaanaadha baqataa yeman jiru oromummaa falmataa mirga ofirrattis kan of ta'ee falmatu jiru isa biyya keessattis ijoolluma biyya arabaati malee kan bu'aa biyyaa tarkaanfachiisu jiru hin jiru har'a maaliif nu bira hin dhaabbanne maaliif sagalee nuuf hin taane nuti akkuma mootummaan biyya kanaa nu tuffatee nu ajjeesee dhiiraaf dhalaa keenya shaarratti irratti karaa keessatti rasaasaan waxalaa jirutti isinis maaliif sagalee nuuf hin taane guyyuma duraa hooyi hooyi jettanii nu bira dhaabbachuun keessan nuti oromoon ala akkuma biyya tokkotti wasi jirutti jibbamuu qabna mootummaa biyya jiruunis jibbamnee ilmaan oromoo kan addunyaa jirtan sagalee maaliif nuuf hin taane nuti oromummaa keessaa parsantii keessatti ni saabamnu akkuma oromoo walloorraa miidiyaa neetworkis ta'e miidiyaa kelloos ta'e guyyaa duraa qofa kan baqataa yaman irraa haasoftan yeroo rakkoon dhufte immoo yeroo rakkoon kaate baqataa biyya arabaa jechuu turtan har'a maaliif nuti akkuma mootummaa biyya jirru gubatamnetti isinirraa sagalee hin harkannu asittis iddoo awwaalchaa hin harkannu maaliif sagalee nuuf hin taane maaliif xiqqishoollee isin hin adoochin akkuma kan walloo irraa haasoftan daran kan asirraa maan haasofin walloon rakkoo jalan jirtu jechuu hootii miti irra wareegamtus walloon biyya abbaa sarra jirti waan biraa dhabdu lafa awwaalchaa hin dhabdu nuti kan waadamees bakka itti awwaalame osoo hin argine eenyuun ajjeefamuu malee eenyuun akka fuudhamu osoo hin beekne akkanatti shaarra facaanee jirra akkasumatti hunoo torban sadiif deemna baqataan biyya yaman keessa jiru namni waan takka furmaata deebiseef hin jiru rakkoo irratti rakkoo dabalamu jira askaroonni ulaayyoo inni guddoo duratti uummanummaan koomunitii kun gara bitaaminii nurraa kaasaa bishaan danfaarraa baa jechuudhaan nutti erganii halkan edaa guuturraa ilaa yeroo amma jirrutti baqataa yaman jiru dhiigni isaa dhiiga saree lafa dhangala'ee jira mana yaalaa hin arganne akkasumas ammallee lubbuun teenya sodaa guddaa keessa jirti ilmaan oromoo kan addunyaa irra jirtan kabajaadhaan sagalee akka nuuf taatan isinitti jennaa galatooma. Salaamsutee atilleen galatoomi garuu nama fi hanga jiran bu'aniif baqataa yaman jiru rakkoo baddaa keessa jirra lubbuun teenya sodaa keessa jirti eega nuti duune boo'uu fi rifatu osoo hin taane osoo lubbuudhaan jiru akka nu gochan isin gaafadha. namoota Oromoo biraa eeganii waliin hirmaannee UN bakka garma irraa nu fudhanii haratti hedduu jirra. Oromoodhaaf biyya alaa jiru Ameerikaa, Awustiraaliyaa, Kanaadaa bakka hundi jirtan hundatti sagalee akka nu taatan keessaa fi alaanu kabajaaf naamusaan isin gaafannaa galatooma. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdi Ibrahim Jama. Arran tana nuti kun arratti guyyaa 19 jechuu kan as jirru takka deebisaa takka kanneen namni guddoo nuti dubbisan jiru arran maan tana ganama bariisaa tana waraanni ijoollee as bultu yoonisaa duru marsan jechuu marsanii kafincaanii beesa jechumaan illee godhanii hojjisanii nuti isaan kana ganama dhufnee ilaalle yeroo innu karaa nu marsanii nu eeganii inseentanidha nu seennaadha inseentanidha nu cofaqanii dirqiin cabsinee seennee jechuun arran tana abshiir nuti injifannoo teenya duuf duuban deeminu warreen ala jirtanis keessa jirtanis
akka kabajaadhaan nu gargaaruu nu bira dhaabbattan kabajaan isin gaafata. Eessatti tuban? Mee diigaa kan? Sawwari. Mee mataa ta'e? Eessatti tuban? Sawwari. Dubban? Oomishatu? Asumana tuma ijoollee ta'e Oromoo ta'anii siyaasa jala bulte. Isaanii fatara finnee hoggaa dhufnu hin seetanii nu marsanii nu tuman jechuudha. Hayyoota keenya dura hayyoota keenya tuman hayyoota keenya akkamitti utan hoggaa deemnu uleedhaan akka jobeen mataa kan tuman. Dhalaa jechuudha. Dubartoota keenya. Daamsumaan laammatame qabsoo kana keessa nama meeqaa wareegame nama meeqaa hidhame. Namni wareegamee fi hidhame hanqan qabu akkana jee himuu hin danda'u. Hamiidhamee mana yaalaa jiru jira. Gubate irraa qabi hamiidhamee fi madoo teenyaas hanqaneettee waa hanqan qabduuti. Bakka jirtu Oromoon dhiiga Oromummaa naa barbaaddattu nuti biyya tanatti takka wareegamuu takka biyya teenya nu deebisuu biyya qabnaan. Kalaafummaa kan ulaachu. No, second. Mucaa kanaaf fichisiis. Yes. akkami Oromoo nagaa bos ganamaan tana zaa furtakatti Oromoo UNHCR jara bultee akkasii fincaanii fi masgiida salaata subii salaata subaatetti kaan dhiitanii fincaanii gunyaan afaan halkan edaa deebisan san lammii teenya laallaa jennee faxara bishaan qabannee zaa qorata kaafiruusatti ol seenne waraana toora nama kumaa kanarra nuti nama kuma takkaatti Oromoo nama 40 irra buusaniitti dhalaa teenya nam tokko nama tokko dhalaa teenya nama 10 waraana yamanitti mujjira saniifuu nuti namni keenya hagubates nama 700 kaachi as hidhaa fi tuma mujjirus nama kuma takka caalaa Oromoon ka Oromiyaa fi biyyoota alaa Awurooppaa fi Eeshiyaa keessatti jirtanis furmaata dhiiga keenyaa yoo dhiiga lammummaa ta'e akka waliin barbaadannu akka ol kaatanii dhaabbattan akka zaata akkatti amma keessatti kanatti ol kaatanii Oromummaadhaa fi dhiigaa fi addunyaatti nu ijjitan isin barbaannaa dhaamsa kiyya kanuma galatooma. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya beren kenya nuti namni nu fitu jiru nama birooti nuti Oromooti as keessa ammallee nu fitu jira. Warma ijoollee teenya dheengadda qismi biyya tanaa keessa fixeetu ammallee nu fitu jira. Sheekh Yusuf Khajaaniin, Yusuf Awwadaay Khajaan, Maamme Khafra, Faayiza Asabot Tajaan, Abrahim Asabot, Yaasiin Dheere, Abdul Qadir Asi, ammas wanni Adam Musa, Usmaan Galatoo Khajaan, isaantu ammallee zaadii dabeef Ramadaan Deefoo Khajaan isaan kanaatu ijoollee teenya hawaalaa buusisaa jee ijoolleen hawaalaan qabnu gaara dhaqaa bosona Yamani hojilolaa jaanii ijoolleen teenya hin lollu jennaan ijoollee teenya fixanii lammatallee nuti lammiin teenya walii dirmannee kan namni tokko raashina nuun binne kan namni tokko bishaan nuun binne ifi wal bira dhaabbannee wal gargaarree beelaa fi dheebuu keessummachiisaa jira jechuudha. An akka eega ijoolleen teenya duute tana guyyaa 18 irraa eeda nama dhukkubsatu laala jee mana dhaqee ganama kana gisee zaa 12 nurra dawwalanii as dhufnu seenuu nu dhoorkanii ta duraa uleedhaan jalqaban anaa jechuudha obboleetti. Sanumaafuu ilmaan Oromoo ka addunyaarra jirtan gisee duune wal faarsuun waan takka bu'aan qabdu haasoo keenya kanallee sheer godhaatii yaa obboleeyyan keenya osoo ijoollee tana jala nutillee warra hafe nu dhabamsiifne akka karaa nu godhanii biyya tana keessa miilaan keessaa baanu nu godhu akka dandeessan gammachuu fi kabajaan obboleeyyan kiyya qaalii tanumaan isin gaafadha. سجل الخاص. Maqaan kiyya Faatumaa Adam naan jedhanii ganama kana manaa bahee yoo nan dhufu uummanni Oromoo jalaa fi gubbaan karaan itti hidhaadha karaan gassananii ol deebi'an hin jiru hin seentanu nuun jedhanii ni seenna jennee nama dhiiraatu nu keessa jira dhiirti deebii malee jedhanii dhiiranii deebifne dhalaalleen seenuu mamnu'a nuun jedhanii nam lamaan karaa nu hidhanii aayyee gaa'eega dhiira deebiftan jennee karaa yoo dhaabbannu seenuu mamnu'a jedhe giddu lamman kanaan akka gad deebitanii ol hin deebine jedhan huleen osoo lafatumuu miila kana waraane waraansa miila waraaname irratti dhiigni kiyya sun hogguu bu'u dhiiga kiyya duraan agarre yoon ofirra miila kiyya laaluu dhiigni kiyya bahee jira
dhiiga kiyya sana kaddeetumaan achiin dhaabbanne seene yoon seenu karaan tokko karaan seenaa nuun hin jiru seena irratti illee amma akkasumatti gandu butuu malee ol butuu didanii eega akkas ta'e jennee yoo humnaan seennu humnaan cabsiree seenne iyyaa wali dhufne yoo warra keessaati walitti dhufnu keessollee miidhamaadha namni keenya tokko kahaaf illee hin jiru har'a ganamarraa kan ka'e lubbuu nama lamaatillee dhabnee jirra nama sana reefka nama sanaa bakka nurraa ka'an illee hin beennu nutillee ilaa ammaatti haalli hin arganne mootummaan biyya duuniyaa mootummaan biyyaa kan ta'e warri sagalee ta'uu danda'u sagalee nuun ta'an ilaa ammaatti sagalee tokko hin arganne baqataan keenya dhumaa jira hayyaman keessa jirru baqattummaadhaaf jirra baqattummaa keenyatti haalli hin arganne baanee galuu hin dandeenyu harka nu cabsanii ija nu jaamsanii humna waan qabanii waan kan irratti ta'aa jira humna dhabnee harka dhabnee gara kana baanee galuu harka hin qabnu mirga hin qabnu kanaafuu warri biyya duuniyaa jirtanus argaa jirtu dhagaa jirtu sagalee teenya kana duraan irra dubbataatuma calliftanii ammallee akka nu dubbattanuu ija nuu ta'a gurra nuu ta'a ija dhabne gurra dhabne isiniin jedha galatooma. Mee namni biyya keessa jirtan kan yaalaa jirtan rakkoota miidhagaa miidhagaa yaabbatee rakkannee bakka dhabnee yaman keessa rakkannee askarii yaman ulee qabdeenidha. Du'aa keenya nagarru jiraa keenya nagarru ala gabba'anaa nu guranii alarraa mana garuu dadhabnee bakka jirru kunoo waraana basanii ganama kana nama keenya achi keessa jiru laallaa yennee gidiirru uleen nu afaan baanii yaabbaleen kiyya mee wanti isa darannu sagalee nu taati rakkoota ingatan nu fura yaabbaleen kiyya osoo wanti takka karaa abbaleen keenya baanu baysanii karaa nu macha ijaabaynee jirra dhumne yaabbaleen kiyya kabiyya fayyadanii kan jaalaa jirtanis rakkoota ingatan akka sagalee nu taatanii nama keenya nu eeggatanii addunyaa nu eeggattan barbaada abbaleen kiyya galatoomaa. Manaaf jennee obbaan utuu dhummechumaa ijoollee Oromoo dhiiree galanii dhiiree galaan hin dhayinaannee obbaan uti hin dhayinaannee harka dura qabanne numa eegalanii akkasii lafaan dhugaanii nuti dhalaallee nuti banii akkasii ijoolleellee nama lama hara qutiisan du'anii malee du'aa isaaniillee hin agarre taree isiniin jechuu barbaanne isin kaanee jirtan kabiyyoo hunda bahee jirtan zoobi ta'uu bisa kan akan limbe. Ya ada kita bersama. Nama mi demir rawan tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang bukan masalah ini kapten. Orang siapa kasih tahu itu. Di lubung kayaknya ibu namanya bintang bupati Saninjal tu. Mau kemana kau nak bintang bupati Saninjal tu? Tiga kapten tu yang saya dulu juru. Asal terasa marsanya nanti marsanya nanti sama marsanya. Lalu bersama marsanya nanti macam mana mana. Baru nu saya nu kotor saya nu orkani. Saya ni cuma orkani ulen tu mana. Kalau nanti camaran kanya tu mana. Camaran kanya mar tu mana. Cuma sejarah katelan ni. Kalau nanti lihat tu mana. Anaku orial gitu kamar gitu. Akayatan orang orang. Orang di gorong magapten. Akayatan. Anaku ada jadi berbana. Kalau tu mana. Segala nuka balaman. हाँ सेवान सर लगे वन के नंबर था के नंबर सर मुझे Nama kana zaa kudha lamatti bikka kana dhufne akkuma duraanii san seenee nuti gizee ol seennee nu ulaa dura boolisaan dura nu qaqqaban maaliif nu qabdan jennee gizee ol seennuu feenu deebisanii mucaa tokko na bira dhahanii akkan ijoollee teenya hunda fixanii jiranii warri gaggabee warri beellee ni jira keessaa Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Oromo kan duwaabe kan keessa kan alaatu baga jiraatan jiraachuu keessa namoonni akka isin beeknu Oromoon yama keessatti abbaa qabdu rabbi malee dhumaa jirti nuti mirga keenya falmannaa jennee warra biyyaatti hin tuyne mirga namaatti hin tuyne mirga keenya falmachuuf UNHCR dura baane kanaaf uummanni UNHCR walii galanii mootummaa hojii walii galanii mootummaa nu qajeelchanii ganama kana za'aa kudha kaafi cinatti hawaasa keenya guyyaa 19 as keessa beelaa fi dheebuu fi dhukee fi aduudhaan boraafamaa jiru asitti ganama kana za'aa kudha lamatti warri as keessa jiru fidanii poolisa askaratti marsanii gizeetti marsanii uummanni as keessaa nu iyyadhaa jaanii gizee nuti ganama sunii kaanee dhufnu
akan tuulaa cufan eessarraa joolaa karaa bakka kiiloomeetira 20 karaa cufanii waan uummanni UN nurra xaxanii jechuudha. Kanaaf nuti Oromoon akka dubartoonni keenya hin hafne maaliif dubartoonni keenya siraarra nu bira jiraachuu baatanii dhiira ta'e takka illee irra hambisanii dubartoonni keenya gaa nu dura bahanii nuti isin nu deemaa jiranii nuti isaan dura bahanii nuti isaan booda dhiibachaa isaan nu dura cafaqaa garaa nu dadhabee nuti jettee barree nuti nu cafaqaa ijoolleen teenya har'a namni miidhamee mana yaanaa jiru nama 17 kan ni ta'a. Sangubbaan dubartoonni keenya haa miidhames nama hedduu ta'e akkuma isin asitti gaaffii deebisaa isinii goonetti asirratti arguu dandeessan jechuudha. Kanaaf Oromoon teenya kan duubaa fi kan keessaa fi kan alaatu akka nu dirmattan nuti ol malee waan ta'e hin qabnu mootummaas hin qabnu rabbii tokkicha malee nama hin qabnu. Kanaaf nuti wal bira dhaabbanna. Isinin rooyyaa nurrallee isinii jira isinillee rabbii jira. Kanaaf Oromoo teenya bakka jirtanitti akka nu bira daleeydan nuti waan biraa yoo nu dhabdan akka miilaan as keessaa baanu waan takka illee isaan hin gaafannu miilaan amaan nageema nu kannanii miilaan akka as keessaa baanu kana gaafachaa jirra. Kanaaf deebisaa guyyaa eega guyyaa dura eegalirraa ila hangaa irratti takka deebisaa nu deebisne guyyaa 19 jirra irratti. Kanaaf dhiifamaa wajjin Oromoon teenya kan keessaa fi kan alaatu akka nu dirmattan akka nu bira dhaabbattan akkuma nagayaan biyya kana keessaa miilaan osoo waan takkan tuyne akkana as keessaa baanu akka nu gootan kana isinitti dhaammanna obboleeyyan kiyya akkana kana fuudhaa wal jalaa fuudhaa irra nu dalagaa dhiifamaa wajji akkanaan isiniin jaa. Abdi. Askarri marsee kaambii bakka duraan taa'u jirutti ulaayan isaan dura tuttunuun bahan. Akkasitti ni ilaallennee osoo deemu jiru karaa lamee qabanii akkaataa isaan itti tuman ajaa'iba irraa gootan namni agarta. Kanaafuu nuti lubbuu teenyaan dararamaa jirraa dhumaa jirraa harritti gabbaan hin jirtu harri haan hin jirtu haalli takka hin qabnu. Ilmaan Oromoo addunyaa irra jirtan akka dandeessaniin viidiyoodhaan sheer nu godhaadhaa as keessaa nu baasaa isin jaa. Tumamnee bakka dhaabbannu qabnu lubbuun teenya nu bahaa jirti qaamni keenya hundi nu caccabee jira kaan awuma mataa dhoo'e kaan hunda keessa tuman kaan miila dha'an kaan ija dha'an nama kana waan nurra raawwatame yoo agartan waan biraatiin isin jee almaan keenya yeroo tokko qabee yaadame. Mari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ani maqaan kiyyalleen Fuutuu Ismaa'il Hamzaani. Sababa nuti waan ni takka malee as jala baaneen isinitti fakkaatiin ijoollee Oromoodhaan nama 380 hageessu dalagaa takkaan malee badii takkaan maletti badii shaara mana hidhaa geessanii gubuudhaan sababa sanii sanaaf salphii baanee guyyaa yeroo yaanee giseen dachana jennee karaa nurraa cufanii gaafii cufanii itti ol deebi'uudhaan rakkoo nuti tahee ijoollee dhalaa fi dhiiran dhiistan jennee nuti ijoolleen dubartoota ijoollee teenya dhiiraa dura baanee tumamnee uleedhaan jechaan ta'an tagubatte gubbaadhaan dabaluudhaan manni yamaniidhaa yaadii godhaa jira san gubbaadhaan ijoolleen Oromoodhaa jirtan sheer walii godha waliif dabarsaadhaan yaadaadhaa sanumaaf waliif yaannee hojii jiraachuu qabna. Ijoolleen Oromoodhaa dhumte malee gubbarraan ida'uudhaaf yaalii hedduu gaggeessaa jirti. Isa waan ta'eedhaaf salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.